Gadaan uumama dubbisaa nama bulcha. Kitaabi guddaan gadaa uumama. Yennaa hedduu baay'ee soddaa hariiroo soddaa yennaa dubbatan soddaan bofaa fi buutii jedhan. Bofaa fi buutii walii maali? Akkamitti hariiroo bofaa fi buutii jidduu jiru qorannoo akkamitti geggeeffamee biraan baamuu hin danda'amu? Kana gadaa keessatti lafti niitii waaqaafa jedhama. Lafti Niitii waaqaafa jechaallee hin jirti jechuudha. Odaan maali? Beekta gaara ta'e mudhaan masiin jedhan. Odaa ta'e lafa qaban hidda fageeffa. Odaa jedhisanii nuun kennu. Afaanmarra gaaraa ta'e fayyada. Afaanmarra gaaraa ta'e siin jedhan. Mana barumsaallee haadha abbaan galchanii mati looniin godaanidhanii abbaanuu barachuusaa dhaggee badhaasa kenniisaa fi naanni dhiyaatu adoo lammoo walakkaatti tokkoffaa baay'ee abbaa fi irraa badhaasa uffata dhufeedhaan. Wanni sun dhugaa daddaa'ee. Obboleeyyan uummatii yaa warra iskoolashippiidhaan warra carraa barnootaa argatee magaalaa gale kaan dabilii dadhabaa dhufee fedha akkabee itti manii jennaan hin jigaa jigeetu barnoota horii kiyyaddee rakkoon qabu maan baratee ammaa si dhufe jedhanii adaan jedhe. Haa kana abbaa keenyaa waliin argu. Horiinchis nama abbaa kiyyaa si jeessa waan naan jedhe baqataa ture. Guyyaa kana biyya keessa jirra yoo du'elli du'eedha. Seerri cabedhanii seerri lafee qabatu. Hin caba seerri. Eessa cabanna? Lafaaf wayyooma kennanii jiranii. Maaliif wayyooma kennaniif? Waan nama baattu. Nama ila kana qabatee rutti madaala aasaa akkana qabatee jira. Namni ila qabatee ifiifuu ila qabatee jira akka namaa eega. Maan jedhaa nama ila qabatee rudhannee bal'aa wayii mannaa. Nama allola keessa jabaa nama gosoota nama onnee qabuun janna mana gubatee hin baanedha. Maa ibsa termiin kun? Amma nama alloltee bata yaraa jetta malee bata kaayipeensaa hin fincoonne hin jedhe. Yoo akkam jirtanii maatiin Mijuu Podcast deebi'ee dhufee jira ammoo boruma shi'iiti. Keessummaan Mijuu Podcast har'aa muka qabannee as isin dhiyaannee jiru nama isin akkaan jaallatan ogeessa seeraa Adoolaa Culuqqeeti. Adoolaa Culuqqee dhimmoota seeraa irratti ijaarama hawaasummaaf dinagdee irratti waan jiru waan addunyaan amma dhimmoota seeraatiin keessa jirtuu fi hawaasa keenya immoo aadaa seeraa kamii qaba ka jedhu irratti qabannee siif dhiyaannee jirra. Yoo badhaasoo kiyya gara Mijuu Podcast baga nagayaan naa dhutte waamicha kiyya kabajje. Yooyyaan soddaan mijuun guutu. Ulfaadhu. Aanan kana ciirsi jennaare. Lakki soddaan qoree waliin hin dha'u. Isi qorii maaf waliin hin dhaan jedhan akkuma ol fuudhanii ka'aniiti hambuqqatanii beektaa aadaa teenya kanarratti karaa gatiitii kana gadi dhufteedha malee qorii waliin dhaantu. Lakki qorii wattiin dhugaa sitta kennanii ittiin dhuddaa ittiin nyaatta malee waliin hin dhawan. Aadaa akkan. Aadaa dhoogga. Ayyee gamcha keenya kabajjee waan nu dhutte akka malee galateeffannaa amma wanni irraa dubbannu immoo waan afaan seeraa isin dubbatan tokko jira kaan yennaa namni dhagee akka tokko nama sodaachisu jira. Warri seeraa kun yennaa namallee himattan akka aadaa teennaa ta'anii ebeloon kun dassee jira naa dhaggaa yookiin immoo ebeloon kun ebel dassee jira haa dhagginuufi jedhaniifaa dhufanii isin immoo waan namni himatee nuu yoo feetan ifii himatattan feetanii dhiyaattaniif maa himattani. Taa'ee itti yaadee ganaa barii ka'ee ulee fudhatee mana ebeluu dhufee ol seenee ebel dullaan harka middaa isaarra dha'ee lafa jisxeettan namni taa'ee itti yaadee badii raawwata. Raawwata. Badii raawwata. Namni badii akalam raawwata. Tokko akka tasaan ka'ee raawwachuu hin danda'a jechuun tasa jechuun osoo itti yaadin taa'ee jedhee yaadee nama tokko qaama tokkorra yookaan nama tokkorra miidhaa geessisaa yookaan qabeenya tokkorra miidhaa geessisaa osoo hin jedhee yaadin akkuma tasaa miidhaa dhaqqabsiisuu danda'a jechuudha nama tokkorratti yookaan qabeenya abbaa tokkorra miidhaa dhaqqabsiisuu danda'a. Karaa kanallee yakka hin dalaga. Gama kaaniin immoo itti yaadee of dhageeffatee mataa rafeen hundumaa yaadee ganama hidhatee bahee waan raawwatuu barbaadu yeroo raawwataaf deemus jira. Kun immoo taa'ee jedhee itti yaadee gochisan yookaan badii san raawwatu jechuudha. Nuti amma kaanii kan itti kana kan tasa raawwate kanaani danuu jenna. Danuu immoo himatanuu jechuudha. Akkana. Isi ammoo danuulle qaama mataa rafee yaadee taa'ee jedhee itti yaadee itti adeemattan afaan seeraati. Afaan seeraatilleen garaagarummaa qaba. Yeroo taa'ee jedhee yaadee itti yaadee yeroo ka'ee badii raawwatuu fi yeroo akka tasaa badii raawwatu garaagarummaa qaba. Maaniif namni yaadee karoorfatee gaafa badii raawwatu yookaan yakka raawwatu akkaataan seerri nama saniif sirreessuuf nama san sirreessuuf murtiitti laalee dabarsuuf akka tasaa osoo itti yaadin yeroon namni tokko yakka raawwate adeemsittiin murtii yookaan murtiin kennamullee garagara
ta'e jedhamee hin jedhamu gaafa kanas danuun jedhamu malee danuun kun ammoo akka seera yakkaa gadaa keessatti danuu jedhama. Danuun hambadee qabaa jedhanii akkanaa kanaan beekta maan ta'ee namni kun yakka raawwatee ka'ee wanni achiin duubanni ta'e maali? Maal godhe? Maal raawwiin isaa? Wanni inni agarsiise? Gocha sanirraan booda ka jedhu sanirra wanni godhanii jechuudha. Laalanii ka'anii danuu miti jedhan garuu seera keessallee afaan sanii muti malee seera ammayyaa kana keessallee hin jira wanni sun. Okay, wanni danuudhaan kullee hin jira. Hin jira. Ebil taa'e jedhee itti yaadee ebiluu san gaadee yookiin immoo dhufee mana isaa dhufee yookiin isa gabaa galuu dhufee uleen maddii bitaa isaa yookiin midda isaa harka mirgaa isaarra miidhaa geessise uun jedhee himannaa namni dhibii dhufee namni kun dhagee hin beekne dhufee kichi godhee itti himata. Waan saniif si gaafadha. Innaa baay'inaa dhageenyu seeri cabedhanii seeri lafee qabatu. Hin caba seera. Tarii. Eessa cabanna? Seera cabsu jechuudhaan kun jecha afaan Ingiliffaa break the law jedhurraa akkasumatti direct hiikamee dhufe. Afaan Ingiliffaallee ta'u seeri kamitti cabaa wanni jedhama gaafiillee ta'uu hin dandeetti. Garuu yeroo ammaa kana jechi break the law jedhu afaan Ingiliffaa san keessallee jechama ta'eera. Jechama ta'ee fudhatameera. Jechama ta'ee fudhatameera. Direct translation fayyadamaa jira jechuudha. Jechama ta'ee fudhatameera. Garuu innummaan jechama ta'ee fudhatame sunuyyuu ennaa fudhanne eessaa dhufee wanni jedhamaa kuni yoo ati ilaalte wanni kun eessaa dhufte seeta. Jecha breekan jedhurraa dhufe jechuma Ingilizii kan breekan jedhurraa dhufe. Breekaniin kun eenyunnaa jedhanii jaarraa shanaffaa dhaloota kiristoosiitiin booda jaarraa janaffaa qeesii tokko ture. Qeesii kanatti mana sagadaa keessa ka'ee waan sagadaa kanaaf jedhanii wanni waaqi totolfamaa jedhamu kun jira mire suuraa wayii faa fakkiin adda addaa faa mana sagadaa keessa yeroo sana guuree caccasse. Namni kun laayyuu seera san cabsee jedhanii maqaa isaallee bireeken baasaniif jechuu gaafa sanirraa. Bireeken jechuun waan san caccabse. Ayidoolii sana yookaan fakkiiwwan mana sagadaa keessaa kana caccabse. Wanni kun simboolii warri ittiin kadhatu. Simboolii san caccabse waan ta'eef wanni break the law jedhu kullee achirraa dhuftee afaan taatee Ingiliffa taatee har'a immoo break the law kana fayyadamaa jirra jechuudha. Kanaaf as dhunnee linnaa laalle immoo hadhallee nuti seerriin cabaa jenna. Wanni cabuu fi nama fakkeenyaaf mirga namaa tokko mirga namaa jechuun ijaa hin mul'atu malee daangaa jechuudha. Namni tokko daangaa namaa cabsee seenuu danda'a. Ideoloojii sammuu namaa keessa jira. Sammuu namaa keessa yaada namaa keessa jira waan yaadaan ittifamee jira. Waan beekumsaa hidhamee jira. Hidhaa tana cabsa namni kun jechuudha. Kanaaf jechama waan taateef seerri lafee qaba lafeen sun hin cabdi jechuudha. Lafeen cabdu sitti tana sammuu keessa cabdi. Daangaa keessa cabdi. Yaadaan cabdi jechuudha. Amanaa malee. Tadhibiin immoo waa'ee mallattoo dhimmoota seeraatiin wal qabatan irratti yeroo hundumaa wanni gaaffii hawaasaa ta'e jira. Manneen qorichaa keessa innaa ta'e amma manni qorsaa guutummaa idil addunyaa jiru irratti mallattoo bofaatti jedhamatti marateera. Wanni kufi mana qorichaati bofi immoo waan summii qabaate. Hiikoo isaa yeroo baay'ee namoota maayisii wanni kun naan qorsa kana baay'isee fudhadhifaa qorsa kunuu deebi'ee akkuma fayyisu kana najjeessa waan jedhaaf ammoo warri kun summii nuti gurgurataa jira wanni dholle sammuu namaa keessaa nuti. Tadhibiin immoo waan mallattoo justice yookiin haqaa wal qabatu irratti wanni seera kana wal qabatu nama ila akkana qabatee jirutti madaala haasaa akkana qabatee jira. Wanni sun maan bakka buuti achumaan daatota inni lafa nu godhanuu fi namni ila qabate ifiifuu ila qabatee jira akka namaa eega manneen murtii dura innaan jiru manneen murtii dura nama ila mallattoo ila fi bo'ee qabatee jira asii immoo madaala haasaa harkaa qabatee jira maan dhaggee nu murteessa ifiifuu ila qabatee jira namaan jedhaa nama ila qabatee dhannee bal'aa wayii mannaa. Bal'aa mati. Duuba namni sun hinuma jira wanni seeraa keessatti barnoota seeraa keessatti iddoo manneen murtii falleetti yookaan waajjiraalee seeraa wal qabatan yookaan haqaa wal qabatan biratti leedii provinshiyaa jedhama wanni sun jechuudha. Leedii provinshiyaan kuni haqa waan jedhama haqa seeraa miti haqa waan jedhama bobbocaan yookaan immoo siidaadhaan haqa jechuun beertii dhagaatti dhagartisa ka armaa billaa harkaa qabdu. Kaasii ammoo waan akka beektaa kiiloo wayii madaala wayii harkaa qabdu ka ila hidhattee jirti. Wanni sun haqa bakka bu'aa jechuudha. Haqi mallattoon haqa ittiin bakka buusan. Maaliif yakka daladdee gaafate dhutte abbootiin seeraa yookaan hayyoonni dhimma san qorqoranii eenyuttuu haqa qaba eenyuttuu dabse ka jedhu adda kabaasanu waa ati qabattee ittiin dhutteen. Malee waa ifi
dhaggan ka biraan qabanu jechuudha. Waa ati itti fidde sanii ala wanni isaan beekan hin jirtu. Bakka saniifi yennaa sanitti. Kana jechuun fakkeenyaaf akkam seeta. Hayyuun seera namaa malee seera fi hin beektu jedhan gadaa keessatti. Agartee wanni inni qabatee achitti hin dhufu hin jiru. Waa ati itti fidde san qofa irratti ilaalee eenyu dhugaa qaba, eenyu dhara qaba, eenyu yakka qaba, eenyutti bilisa ka jedhu ilaanin dhaggu waan fidan sanirraa wanni jedha. Kun immoo seera, kun immoo billee harkaa qaban sun adabbii agarsiisa. Murtii adabbii muraasan agarsiisaa jechuudha. Ka adabamus jira haqa keessatti jechuudha. Haqa keessatti adabamuun hin jiraa jechuudha. Nama adabamuun jiraa jechuudha. Ka asii ammoo harkaa qabdu madaalli kuni qaama miidhame kan haqa isaa argate san bakka bu'aa jechuudha. Dhufee wal qixxeessanii jiran. Haqa jechuudha. Haqi kiyyaaf keetillee haqa taanaan madaalawaadha. Madaala malee gadi bu'ee waliin bu'u. Kun haqa san bakka bu'aa jechuudha. Kanaaf wanti ati dhagarte sun yookaan siidaa ati dhagarte suni sirna haqaa bakka bu'aa jechuudha. Adabbii keessa yennaa baay'ee yennaa dhageenyu gabaasa manneen murtii irraa bahan kan miidiyaalee dhufan kanootillee yennaa hedduu agarru adabbii cimaa hidhaa waggaa ganaatii adabamee jira. Adabbii salphaa jedhanii baatii hidhaa akkanaati adabame. Adabbii salphaa fi cimaa yennaa jedhanu akkam adabbii salphaa eessarraa ka'a? Adabbiin cimaan immoo hanga eessaati? Eessarraa ka'a eessa dhaabata? Akka biyya kanaatti wanni amma afaan seeraa dhageenyu sun. Adabbii cimaa adabbii salphaa wanni jedhama maarraa hundaa seeta. Namni tokko yakka himatamee yookaan shakkamee gara mana murtee fida dhufa. Wanni inni ittiin shakkamame sun immoo gaafa irratti mirkanaa'u gara adabbiitti dhiyaataa jechuudha. Sadarkaa adabbii gahaa jechuudha. Adabbiin cimaanii fi adabbiin bakka lama qoodama. Adabbii cimaa yookaan adabbiin bifa adda addaa qabaatu danda'a. Kana jechuun mallaqaan nama adabdee yakkuma isaa sanuu mallaqaan adabdee gaggeessuu hin jira. Hidhaan adabuu hin jira. Hidhaan kunilleen immoo hidhaa umurii guutuu ka jedhamu jira. Hidhaa cimaa ka jedhamu jira. Hidhaa salphaa ka jedhamu jira. Adabbii du'aa ka jedhamu jira. Akkasiin gargar qoqqoodama sadarkaan adabbii jechuudha. Gaafii ati gaafatteef adabbii salphaa ka jedhamu namni yakka dalage wanni adabbiin kennamuuf wanni muraa itti kennamuuf namni yakka dalage sun achitti qaama waan sadi jira. Yakka eegata raawwatame qaami miidhameen jira. Qaami miidhe jira. Kanaaf adabbiin tuni qaama kana tokko akka inni amalatti hammeenna amala isaasan akka irraa baratee ofi haaromsee namooma deebi'ee duudhaa fi aadaa hawaasaa hakalee keessatti jiru sanitti deebi'ee san kabajuu danda'utti nama san adabbiin sun boccee sirreessitee bakka deebisuu qabdi. Gama kaaniin miidhamaa kanas miiranni horate ka haalos ta'u ka gaddas ta'u waan irra dhaqqabisaniif miira san fayyisuu danda'u qabdi. Yoommoo qaamaan yookaan karrallee dhabee qaamallee miidhamee jiraatu ta'ee waan san fayyisuu fi qabdi jechuudha. Adabbiin waan kana qabdi jechuudha. Kaa'u tana keessatti namni ammoo yakka dalagu kun yakka hamaa dalaguu danda'a. Amala hamaa waan qabuuf yakki inni dalage sun hamaa ta'uu dandeetti. Yakki inni dalage kun immoo yakkallee ta'u salphaa ta'uu dandeetti. Amallee inni achitti agarsiisa. Amallee yakka sanirra inni agarsiisa. Gochi inni dalage suni akka ittiin sirreessuuf jecha adabbuma sana maal godhan? Tokkoon cimsanii tokkoon salphisanii jechuudha. Warruma seeraatti kana. Salphaa jechuun fakkeenyaaf mallaqaan adabbii ala mallaqaan adabamuun salphaan jedhama. Mallaqaan adabamu. Achii gadi guyyaa 10 irraa eegalee haga yookaan adabbii guyyaa 10 hidhaa guyyaa 10 irraa eegalee haga hidhaa waggaa 3 yeroo tokkommaa haga hidhaa waggaa 5 ta'uu danda'a salphaan. Amala nama saniiti namni kun hidhaa salphaa ka jennuun hidhaa kenname adabbii kenname sanirraa baratee fooyyessee deebi'ee wanni ta'a. Amalli gochi inni raawwatu sun yookaan miirri inni miidhe ka miidhamaa sanii wanni irra qaqqabisuun adabbii sanii maan ta'e jechuudha. Suphamuu dandeetti jechuun adabuma salphaa. Inni immoo cimaa jennu kun amala yakka nama yakka dalagee sadarra hundaa amala hamaa amala bineensummaa amala namoomaa keessaa bahee akka san dalaguu danda'a. Adabbii isa gitulleen adabbii amala san sirreessuu danda'u jedhamee herregame adabbii cimaan adabamaa jechuudha. Kana jechuun kunis hidhaa waggaa 1 irraa eegalee haga umurii guutuu ta'uu danda'a.
Akkasumas immoo dabalataan qabannaa namni sun gaafa gara mana hidhaa gad darbame yookaan gara mana sirreessaa gaafa seene qabannaa isaa achi godhamu garaagarummaa qaba jechuudha. Fakkeenyaaf hidhaa waggaa tokkoo ta'ee hidhaa salphaa ta'uu danda'a. Hidhaa waggaa tokkoo ta'ee hidhaa cimaa ta'uu danda'a. Kana jechuun maal? Durduri lafa qochisiisanii nama hidhaa cimaa jedhan kana lafa buubaa jechuun hojii humnaa hojjechiisan achi keessa hojii humnaa kan hojjetu godhanii maanii godhanii waan akkasitti Humnaa fadhoogan. waan akkasitti ture duri. Amma immoo inni akkasii guddoo hin jirtu. Ammoo waan fakkeenyaaf mana sirreessaa keessatti wanni adda addaa jira fakkeenyaaf innaa waggaa tokko sitti adaban ji'a lama sirraa kaasuu wayiif jira. Yoo fakkeenya dhiifamee dhufe dhiifama fakkeenya waggaa falleen dhiifama kennan mootummaan jechuudha. Yeroo dhiifama kennan dhiifama akkasii kana fa'aa kan fayyadan waan akkasii kanarraa si dhooggan jechuudha. Amma kan isaan agalee jira. Tadhibiin immoo wanni irraa dubbannu waan waliigalteewwan idil addunyaatiif seerota idil addunyaa waan hedduun isaanii aadaan hariiroo akkamii walii qaban aadaa hawaasaatti walii hariiroo akkamii qaban kan jedhurra. Fakkeenyaaf amma waliigalteewwan yookiin labsiiwwan hedduun isaanii akka addunyaatti labsiiwwan qabeenya ittisan ta'uu danda'a mirga namaa eegan ta'uu danda'a. Amma fakkeenyaaf akka addunyaatti environmental protection irratti seerri dhaabbata mootummoota gamtoomanii baafatee jira. Akkanumallee immoo walgahii waggaan geggeessaa konvenshiiniiwwan garaagaraa mallattaa'anii jiran. Akkanummoo sirna gadaa uummata Oromootiin bulu keessatti immoo Oromoon seerota qabeenyaa qabaa. Kan mukaatti jira, kan waaqa lafaatti jira, kan ilmaaf intalaatti jira. Seerota hedduu baasa Oromoon. Oromoon kun immoo sirna kanaan bulisaa jalqabee akka malee bubbulee jira addunyaan waan haalli ittiin dursuu danda'u jira. Baroota Oromoon sirna gadaa ittiin buluu danda'e duuba deeqanii exactly asirraa jedhanii hagan himuun nama rakkisu cufa dhaqqabee jira jechuudha. Maachi keessatti lallabaawwan ardaawwan jilaa garaagaraatti tumamanii wal qabatee fakkeenyaaf ardaa jila mi'ee bokkootti gumiin mi'ee bokkoo gaafateettu akkuma seera waaqa lafaa tuntee seera ilmaan talaa lalladdee seera qabeenya uumamaa lalladdee keessatti seera eegumsa qilleensa naannootii fi bosonaallee kan muka keeniif qabullee walii lalladdee kaatee jirti. Kun immoo dhiyoollee immoo amma yeroo nu haasaa jiru kana keessatti hogganoonni biyyoota idil jajjaboo jedhaman Azerbaijan baakuu wal ga'anii dhimma protekshinii haala qilleensaa jijjiirama qilleensaatiin to'atamu irra mari'atu jiran. Wanni aadaa uummata kun qabu eegumsa naannootiif inni qabu iskeeliin beekumsa hawaasaa maal fakkaata wanni kana ila seeraatiin nama wal barbaada. Kan aadaatii fi yoo na gaafatte aadaan keessattuu aadaan gadaa tun waan sirni gadaa uumama wajjin hariiroo bal'aa qaba hariiroo guddaa qaba jechuudha. Uumama wajjin yoo uumama kana hin jirre ta'eeti yoo lafti tun qullaa taate yoo lafti tun daarte gadaan sirna gadaa gaggeessuun nama rakkifti. Hidhamsisaa jireenya gadaa keessatti yookaan sirni gadaa sun sirni bulchiinsaa sun bulchiinsa ofii gaggeeffachuuf aadaa ofii gaggeeffachuuf uumamni jiraatu qaba. Uumamaan walitti hidhamsa qabdi. Yoo fakkeenyaaf jilla adda addaa muka jilanna nuti akka sirna gadaa keessa muka jilatan yoo muki hin jirre ta'e maanti jilatta? Malka jilatta. Yoo malkaan sun godde yoo malkaan sun hin jirre eessa jilatta? Sirni gadaa uumamaa wajjin hariiroo fi walitti dhufeenya guddaa qaba waan ta'eef gadaan bakka uumama hin jirretti gadaan hin jiru sadarkaa nama jechiisu irra jira jechuudha. Kanaaf uumama jiruuf lafaaf, mukaaf, bishaaniif, malkaaf, bineensaaf hundumaafuu eegumsa jabaa, seera jajjabaa kennaaf jechuudha. Gadaan uumama dubbisaa nama bulcha. Kitaabi guddaan gadaa uumama. Bineensa kana dubbisee waqa jeelfata. Muka kanatti jilatee waqa jeelfata. Malkaa jilatee waqa jeelfata. Wanni inni qajeelfatu immoo bulmaata, bulchiinsa. Fiddoo, fidama tana qajeelchaa jechuudha. Kanaaf akkuma ati jettee addunyaan yeroo ammaa kana ho'iinsi addunyaa jiddu galeessaan waggaadhaan digirii seelsheesii 2% yookaan digirii seelsheesii 2 dabalaa deemaa jira waan ta'eef gabbu'uu qabaa jettee hanga walitti dhufuu eegaltee haga yaa'ii gaggeeffatuu eegaltee bubbultee jirti. Kanarratti immoo waliigalteewwan adda addaa yaa'ii tanarraa fakkeenyaaf 1992 UNFCCC yookaan United Nations Framework Convention on Climate Change kan jedhamu wanni waliigalteen bu'uuraa inni guddaan sadarkaa mootummaa gantoomanitti irra waliin gahame jira. Akkasumas 1970 immoo waliigaltee haadhoo sanirraa immoo
koyitoo protocol ka jedhamu kaba'ee jira. Kan beektaa wanni walta gurguratan amma tokko emishinii gurgurataa tokko emishinii bitanii karaa saniin furmaata finna jedhanii waliigaltee akkasii jirti. Paris Agreementiin 2005 kan mallattaa'ee jira. Paris Agreementiin illee irra gahanii jiranii. Inni kun ammoo ho'a kana gadi buusuu qabna jedhanii akkasitti yaa'ii gara garaa geggeeffataa jiran. Gama addunyaa kaaniiti yennaa ilaalle karaa kanaan deemaa jirti jechuudha. Kanaaf gadaan immoo suni waliigaltee fi akkamitti konkolaataatti fayyadamnu kana akka inni addunyaa kanarratti ho'aan daballe goon akkamitti wanni nu nyaannee unnu wanti nu nyaannu kun akkasii ho'a daballe goon akkamitti sochiin nu goon wanti nuti ilmi namaa addunyaa kanarratti lafa kanarra geggeessu kun akkamitti ho'a kana hin daballe taasisuu qabadanii warri sanirra wal marataa walii wanni adeemaa jira jechuudha. Hagadaa ammoo gamanatti innaa fudhatte waliigalteen isaa akkas akka Paarisii san fa'aa miti. Kan akka koyitoo protookoolii san fa'aa miti jechuudha. Akkamiiti waliigalteen kan dubbifamu uumama kana wajjin jechuudha. Hidhata qabaa jechuudha. Bineensa bosonaa wajjin hidhata qabaa jechuudha. Laggayyaa wajjin hidhata qabaa jechuudha. Kanaaf kana dubbisaa jechuudha. Gaafa hammeenni jirullee bonni silaanuma dhufaa, ganni sinuma dhufaa, gaafa inni dheeratu, gaafa inni gabaabbatu, kitaaba isaan dubbifatan. Uumamu kana itti himaa jechuudha. Waliigalteen gadaan qabu kan nama wajjin osoo hin ta'in kan uumama wajjin waan ta'eef bifa saniin kunuunsa naannootii fi eegumsa naannootiif gahee guddaa taphataa jira. Kanaaf mee bokkootitti seerota akka fakkeenyaaf lafti wayyuu jedhan. Wayyoomi lafa akkam? Lafti wayyuu jechuun latti wayyuu, abbaan wayyuu, haati wayyuu jedhaa lallaba. Waaqi wayyuu jedhan. Lafaaf wayyooma kennanii jiran jechuudha. Maaliif wayyooma kennaniif? Maafi akkamitti jechuun lafa kennaa wayyooma kennan waaqa wayyooma kennuu beenne haadha abbaa wayyooma kennuu beenne lafa kennaa wayyooma kennan kana latti taninnaa nimitu illee nama nyaattu taninnaa irra jiraatan illee immoo nama jiraachitu nama waachiitu wayyooma akkamii kennaniif waan sodaataniif immoo waa irra itti fuunsa irra jireenya. Jechuun wayyuuni waan hin tuqamne. Haati wayyuu gaafa jiran abbaa wayyuu ennaa jedhanii abbumaaf haadha sanatti wal tuquu danda'a malee biraan tuqu. Lafti wayyuu waaqa wayyuu ennaa waaqaaf lafa wal tuquu danda'a malee lafa tan ammoo waaqatti itti roobee akkasiin biqilchitu akkasiin bosona baachu akkasiin walli bu'aa hunda godha. Darbee gadaa sirna gadaa keessatti lafti niitii waaqaaf jedhama. Niitii waaqaaf jechaallee hin jirti jechuudha. Kanaaf wayyooma guddaa qabdi akkasiin daartuun fedhan akka muka irraa ciramuun barbaadan akka mukaan haguuggantee jiraattu barbaadan. Seerota amma hawaasa Oromoo kun lafarra baasee mirga lafaa wayyooma lafaa kennee haga lafa wayyuu godhee haga niitii waaqaa jedhee Oromoo lafa kabajuu jalqabee qilleensi lafarra jiru kun akka inni nu jalaa haphanne haga kabajuu jalqabanii tutturanii jiran. Wanni kun qorannoon bira gahuu hin danda'amu maasila sirna gadaa kun asii jalqabee Oromoon asii jalqabee yookiin immoo hawaasi kun asii jalqabee otoo hin baratin hawaasa barate. Fakkeenyaaf akkuma tasii kaachee dhaabbata mootummoota gamtoomanii bara 1992 gaafa Biraazil Riyootti walgahii ta'ee waliigaltee kana mallatteeffate. Waliigaltee eegumsa naannootii fi guddina misoomaa jedhee waliigaltee mallatteeffatan. Saanuu biyyoota gamtaa dhaabbatachaa ta'an qofaan mallatteessa. Waliigaltee saniyyuu gaafa waliigaltee san ta'anuu akka itti iskeeliif yookiin immoo signifikaansii yaa'ii tana ol jabeessuuf jedhanii erzi saamiti jedhanii yaa'ii lafaa jedhanii jedhan gaafa jalqabaa yaa'ii yookiin waliigaltee lafaa jedhanii dhimma lafaarra marachuuf ta'an. Salmaa guddatee dhufee akkuma amma ho'iinsi lafaa digirii Seelsiyeesii 2 dabalaa dhufe kana mee gara 1.5tti gad deebi'u jedhanii baran gaddaa Yuunaayitid Arab Imireetitti ta'anii Dubaayii tumatanii ka'an. Ammallee immoo achuma bahuuma duguleessatti deemanii Azerbaayjaanitti ta'anii dhimma kanarra mari'ataa jiran. Mee wanni kun amma dhadhittee gaafa laaltu eessaa ka'e? Dhaabbata mootummoota gamtoomanii amma hoogganooti saayinsistoonni eegaree fi qorannoon bira ga'aniin duuba seera tumatan. Kun eessaa ka'e? Sa'addeen ka'eef jalqannee itti deemuu dandeenya. Kun waa waraqaa lama. Kun eessaa ka'ee dhufe? Maaltu sodaa kana keessa isaan galche? Eega balaan bu'een duuba, eega sunaamii dhutteen duuba, eega bokkeen roobuu hiddateen duuba, hayyoota addunyaa walganii irra maratuu jalqaban. Isaan maan qoratanii maan hin biraan ba'an? Maan tilmaamuu danda'an naannoo kanatti? Sochii ilmi namaa godhu kuni
waraana eenyuuf lafa tanaaf qonni nu gaggeeffannu lafaa fi addunyaaf waraana. Konkolaataan nuti babbareedaan nuti tolfanneettiin yaanu tun wanti isin gadhiisuun lafa tanaati. Uumamaadha jirti waan ta'eef ilmi namaa gaafa jireenya fiitiif jecha sochii kamuuyyuu gaggeessuu eegalerraa eegalee uumamaa wal hadhaa deemu jira jechuudha. Uumamaa wal afaa wal laalee jechuudha. Warri amma samiitii adda addaa gaggeeffataa yaa'ii adda addaa gaggeeffataa jiran karee Riyo-de-Janeeroo jalqabani ka'aadhaa baakoo jiran Azerbaajaan jiran kuni warra uumamaa wal afaan badee uumamaa wal waraansarra jiru jechuudha. Artee kanaaf uumama eegafaa wal wallaalanii isaan uumama wal taa'eeti wal gahii gaggeessaa jira malee uumama wajjinii miti baay'ee uumama wajjinii miti ammas korka gaggeeffamaa jiru. Gadaan immoo gaafi seera gadaa yookaan sirni gadaa gaafa Oromoon tun uumamti jalqabe. Kana jechuun Oromoon sirna gadaa keessatti uumama afaan beeka. Namni uumama afaan beeku uumama waliin dhabu wal dhaban qabu. Uumama eega afaan beektee nagaa waliin jiraattaa jechuudha. Uumamni silleef hariiroo ati uumama wajjin qabdu siifis faayidaa isaafis faayidaa taatee dhufte jechuudha. Muka murreen hin jissinu. Lattuu lafaa lattu hin muran. Maaf afaan wal beekna. Bineensa ijjeen maaf afaan wal beekna. Artee lafa mukarraa ciranii bosonarraa ciranii qullaan dhaaban maaf afaan wal beekna. Akkasiin hangooliin jettee nutti himatte sirna gadaa keessatti. Kanaaf nuti gaafa uumama waliin gadaan yookaan Oromoon gaafa uumamtirraa eegaltee uumamaa wal afaan wal laal warra ammoo kora kun Riyo-de-Janeeroo jalqabee hagaardhaa Azerbaajaan gaggeeffataa jiru warra uumamaa afaan wal badee wal waraansarra jiru jechuudha wajjin. Ayyee waan dhibee waan gaafsi gaafadhu uummati kun uumamaan wal beeku uummata wal dubbisee jiraatu uumama qabatamaa dhagginullee. Mee amma yennaa hedduu uummata keenya keessatti wanni jira waa'ee soddaa hariiroo soddaa yennaa dubbatanu soddaan bofaa fi buutii jedhani. Bofaa fi buutii walii maal akkamitti hariiroo bofaa fi buutii jidduu jiru qorannoo akkamitti gaggeeffamee biraan baamuu hin danda'amu. Soddaan bofaa buutii jecha dhagayaatuma guddan mundura jedhani. Nulleen abbootuma ta'een irraa dhageen gaafa jedhanii fi yeroo itti jedhame dheeraa ta'uu dandeetti. Ammoo hagaa dhagarree haga dhagginetti soddaan bofaa buutii jechuun yookaan uummata Oromoo ka gadaan bulu kana bofa afaan beeka buutii afaan beekaa jechuudha. Gartee bofa jechuun ilmaa jedhan adda gadaa keessatti ilmaa jedhan. Buutiin immoo waan hadhaamtuu qabaati wayyu naman tuttu yoo tuqanfa malee asota tutteeyyuu akka feete goote yoo dattee sin tuttu yoo si tutte waan si tuttuuf qabdi. Ergama malee dhuftu. Amma fakkeenyaaf Oromoon kun gosa garaagaraa qaba. Bala garaagaraa qaba. Fincaan garaagaraa qaba. Gujii keessatti immoo gosi galaacha jedhama baay'inaan beekamtii hanga gujii illee kan. Qooda akkamitti galaalchaa fi qooda bofaa kana kennanii obboleettii xiyyaadhaan innillee buutiini obboleettii xiyyaadhaan yoo illee dhufu yaa aduraa godhu obboleettii xiyyaadhee duraa qaba. Wanni sun hagam qorannoo wanni fageenyi beekumsa uummata kana iskeelii yookiin immoo badhinni gadi fageenyi beekumsa uummata kana hagalchillee amanee obboleettii xiyya duraa godhu yaa duraa godhu jedhee duraa qaba. Kainaan godhe duraa gortu gosa kana hundumaa bineensi bosonaa galeeru kuni gosa kennaniifi jiran gosa qaba bineensi. Buutii reettee ijjeettu akka dhagarta. Obboleettii xiyya galalchiin falmaa fi uummatillee immoo buutiin galalcha jedhee duraa gora. Akkana bineensi tokko tokko isaa bidduun kan maqaa gosaatiin pirootekti haalattiin godhamullee qaba. Gosa kennaniifi bineensa gosa kennaniifi. Fakkeenya halaallee dhufee akka dhaggaarree namaa nyaatu. Ansin beeku gala kanarraa godhedha. Wanni sun wanni isaa yennaa hubannoo safaa yennaa qabatu ta'edha. Jechuun hubannoo guutuu qabaachuu dhabuu danda'a. Ammoo akka nama aadaa sana keessa dhalatee uumarraa jedha. Amma fakkeenyaaf akkuma gaafa isin jedhee nuti gadaan uummati gadaa hin bulu uummata Oromoo ka gadaa hin bulu kuni uumama afaan beekaa isin jedhe. Uumama nageeffataa uumama araarfataa wal dhadda uumama kanaa wal dhadda buutii wal dhabuu dandeetta
waraabessa wal dhabuu dandeettaa neeqaa wal dhabuu ararfattee afaan Akkuma nama arabu. ararfatan aadaa fi qaba jifuu fi qaba gaafa sallee waa itti baatanu ciicoo fi qaba mijoonni fi qaba waa itti baatanu jira bifa sanii afaa isaa waan beekanuuf waa wal dhagaanu ararfatan jechuudha. Artee uumama kanaa maaf akka nuu kenname beennanu. Isoo wanni nuti buutiin galalcha waraabessi akka galalcha maani gosa gosaa wanni qoonnuu fi waraabessi ga'ee nuu bahu qaba. Buutiillee ga'ee nuu taphattu qabdi waan gumallee dubbata waan nuu taphattu qabdi ga'ee nuu qabdi jechuudha sirna kana keessatti waan nuu guuttu qabdi. Kanaafi Madaala jireenyaa hedduu qabdi. madaala jireenyaa kanuu hedduu qabdi uumama kana keessatti jechuudha. Nuti akkuma bineensa kanaan ulleen uumama kana wajjin jirra. Waaqni immoo waan nu kenneef qaba jechuudha. Adda kana kabaja qabaachuu. Kanaaf afaan wal beennee wal kabajnee akka wanni kun bineensa hin jedhan lakkee bineensaa muti gosa tana jenne oborraa jenne bunnituu jenne galalcha jenne gosa kennineefi gosa kennineefi afaan wal beennee waliin jiraannaa Wal kabajnee waliin jiraannaa jechuudha. Kanaaf uumama kana beekuu qaddate uumamni kun addunyaa tanaa inni guddaa uumama kana yoo uumama kana afaan beekte rakkattuyyuu. dirqama barreeffamuu qabu. Amma Oromoon gaafa si eebbichu odaa ta'e masiin jedhan odaan maali beekta gaara ta'e mudhan masiin jedhan odaa ta'e lafa qabaadhu hidda fageeffa waan hedduu qaba jechuudha. Odaa jal'isanii nuu kennu. Afaan marra gaaraa ta'e fayyadamu. Afaan marra gaaraa ta'e siin jedhan. Wanni hungumi waan nuu kennan ta'eef yoo beenne. Afaan marra gaaraa gubbaa jiru dhaqqaddee re'ee horii naqee nyaatu datteen badin jechuudha. Wanni nuu kenname kun kitaaba guddaadha. Kitaaba kana nama beeka qofa itti fayyadamuu danda'a jechuudha. Warra afaan wallaale kan amma koraaf olii gayyaa kana jechuudha. Nu korallee gaafa ta'enne gaafa rakkannu korallee uumama wajjin ta'enna malee bineensumaaf bosona keenya muka keenya sana waldachaanee walii afaan beekna waan ta'eef teennee araarfanna malee baakuun dhandhu Duubaay dhandhu Ijjibti Ilshamaak dhandhu Koyitoo Jaappaan dhandhu uumama kana wajjin teennee araarfannaa jechuudha. Mataraa sana beekuun keessa dhalanne. Haga keenya jechuudha. Namummaa kennineefi bar bosona hin muran muka guddaan muran muka guddaan maqa muka guddaan gaaddisa. Yoo roga kanarra muka guddaan jiraate gartee roga kanaaf wanni sun maal faaya akka nama guddaa qe'ee keessa jiru herregatanii jechuudha muka guddaa akka muka guddaa kanaaf haga namaati gaafa warraa muranullee akka muran qaba waan nami qabu waan ilmi namaa qabu kana hundumaa bineensaa kennee jira gadaan bosonaa kennee jira gadaan hayyuu mukaati jira muka barii muki jilaa fakkeenyaa fi wayyo hin tuqan muki jilatti jilatan. Meeshaa ta'e masiin jedhan beektu. Eebba meeshaa nagoota amma jettee lolee. Adiifi waan si gaafatu. Egaa dhiisaa dhutte namni bilbadaafateedhaan bilbadaafateedhaan jechichi wanni san daareetti amma beekee bilqalatee jira jedhan yeroo waa'ee ammallee dur. Kuruma kanaayyuu jechicha fayyadamanii daareetti horii kanarra jecha fayyadamanii uummati keenya ebil qalatee jira middoo ebilu qalateen jedhan ebil badaafatee jedhan badaafannaa keessatti akka hirmaannaan keessatti daake hirmaattee beektaa. Jechuun namni dhalillee ni ka'ee genu ta'an haadha abbootiin ta'ennallee ni warrooma aadaan bulu hin badaafatani waggaa badaasaa jira keessattuu jaarraa saafa dabranii. Nyaata allaa hin qalatan. Jilli kuni waan hedduu qalata godhatani. Badaasaan tuni afaan jilaati. Afaan jilaati. Horii qalanna gisee jedhanu jirallee. Fakkeenyaaf keessummaa nama ta'utti horii qalatuu danda'a. Loon qalatuu dandeetta. Re'ee qalachuu dandeetta. Qalmatu. Nyaata huntoo qalata. Daqqalta. Hiriyaa qalta. Qalma. Achi dabartee immoo jilaafi. Gaafa jilaa. Horii qalatan jira. Horii qalan jira. Horiin kana horii badaafatan jedhan. Afaan jilaati. Eebbaa godhatan. Finnaaf godhatan. Badaasa sana geggeeffatan. Hortee geggeeffatan. Bara tokko bayanii baratti aanu kan nu nageessi. Nagayaan nu baasii. Guutuu nu baasii qalatan. Yookaan badaafatanidha. Horii qe'ee sanatti dhalatee. Horee bittaan dhufee miti. Jijjiiraan hin dhufin. Kaachi dhalate. Isa akkasiisan kabeettaa horee qe'ee isaanii hortee qabu. Horii akkasii badaafatan.
hin qalan hin badaafatan. Nama lola keessa jabaa nama wantoota nama onnee qabuuni janna mana gubatee hin baanedha. Nama xiqqoo onneen goofaa yaraasaa daareektilee yaraan jedhanuuni nama sodaatu nama addee lolaatti hirmaanne kaa'adoo gamaa dhuqqeessi lolaa jiru laa irra deebi'ee ebeellee koola ceriin godhu gola difincaa godhan. Wanni sun maa ibsuu barbaadameeti maaf daareekti ebeelii yaraamaan jenneen maaf koola ceriin godhan koola cerii godhuu jennaan maa ibsa termiin kun. Jechuun afaan makeenna kan afaan ammaa sun Oromoo kana keessatti jecha milli jira. Jechama jechuun baay'ee waan biraa miti. Yookaan jabeenna wayii ibsa fakkeenyaa wahii moo jechuudha. Fakkeenyaa. Daareekti nama tokko yaraa jechuudha. Ibil yaraa jennaa jedhanii lola fa ta'uu dandeetti beekta. Amma namaan loltee yaraa jetta malee bata ka hipheensa hin fincoonne hin jettu. Maaliif yeroo asitti fayyadamtu garagara. Jecham immoo wanni jedhamuufi wama akkasii kan hariiroo hawaasaa hariiroo nama isaa wajjin qaddu kana itichuuf jecha gara aariitti gara miiratti nama tokko akka oonneef jecha jechoota itti fayyadamtu jechuudha jechami kun fakkeenyaa wahiin ta'a jechuudha. Fakkeenyaan dubbattaaf jechuudha. Hipheensatti hin fincaa'u jechuudha. Namni sun yaraa jechuudha. Yaraa akkamiiti? Yaraa keessallee yaraan kunillee harkaa qabana fakkaata. Sansitti beeku. Keessa dabaree. Jechuun kokkee wayii kadii jechuudha. Kokkee jenna. Kokkee jennaani. Kola kurreenna sagalee isa dhageenyaan. Rifatu jechuudha. Fincaanuma fi rifataa jechuudha. Waaye akkasiisa hin guddise. Akkasiisa hin guddatini. Janna mana gubatee hin baane naadhaan immoo waan arbeessuu jedhan takka jira afaan Oromoo. Janna mana gubatee hin baane naadhaan. Mana gubataa jiru ta'uu keessa. Jechuun namni mana gubatu hin baane hin jiru. Mana gubatee erbee baate maachanii nama dhiyeessi. Erbee baate maachan jechuun achirraa fi maachan ibiddi janna jabaan qabu waraanni jabaan ajjeessa. Ibiddi waraana. Waraanni jabaa ajjeessa. Ammoo jabuu nama tokko ibsuu fi ibilchaanna janna mana gubatee hin baane jedhan malee mana gubate keessa ta'ee adoon duune ba'a jechuudha. Seenuu danda'an du'uu danda'a jechuudha. Namni waraana dura dhaabatu namni waraana duulee adu jannumaa mitiire uma sanii fi kullee waraanuma mana gubatee hin ba'u jedhanii malee namni kun mana san keessatti hafeefa adoon gubanne hin bayaa adoon duune hin baya jechuudha. Jannummaa isaa ibsuuf mala abiraamti. Gammoojjii dhalattee fakkaata. Ni haasaa keessa jabbii tissite. Homan tissine namni horsiisee bulaanuuti jabbii tissine horii tissine hayaan dhandhee horaan dhandhee waarsine galchine bobbaanye tissine waa hunda godheeraan. Horii waarsuuf tissuu irra kan ulfaata. Ganamaa kaatee fooxaa irra buufattee fixeessan keessa loon kan oofuu yemmuu kan namni dhiyeessii waarsee qayaate guyyaatti qabaatu wayya. Anaa fi tikanaa wayya. Maaniif? Waareer. Fixeensa baqatte. Fixeensi ganamaa suni akkamiin nama dadhabsiisa. Ganama amma fixeensaa fi qorra keessa baataa muti hojii jira fixeensa jira san keessa baataa. Horii kana gara bakka waarsitee sa'aatii 4-5 kan innaa gara nas deebichu bakka akkamiin dadhabda. Anaa fi tikanaa wayyaa. Tika wanni illee ammallee filadhuu fi dadhabbiin tikaa tulni akkamasiin jedhe qorri hin jiru fixeensi hin jiru. Dabalataa ammoo waareen galtee ilmanii aanan dhugee jira. Homaa rakkoon qabu. Bobbaafadhee jallaa siisee bobbaasuma irraa hin jirtu. Odeeffannoo istoorii keetii personaalii gisee akkana gaggaafannu adoola mana barumsaan namni hin galchine nama dhawgeessa seeraa ta'ee ogummaa seera isaatiin barsiisaallee ta'ee tajaajilee jiru yuunivarsiitii Bulee Horaatti barsiisaa turte achi immoo deebitee magaalaa Finfinnee keessa dhaabbilee garaagaraatiif ogummaa seeraa qabdu tajaajilaa jirta. Gosa seeraa jabaa namaa kennita. Jabummaa si barbaadanii. Nama kun nama mana barumsaallee haadha abbaan galchanii mati looniin godaanidhanii karaa gammoojjii kana akkana gadi oofanii loon jalaa loon keessa badee deebi'ee barnoota adoo baratuu dhaggame. Abbaanuu barachuu isaa qaqqoba dhaggee badhaasa kenniisaa fi naanni ijoollee jajjadduu barnoota galfatee roobadhaan doktoroota illee qabatanii ijaarsa.
Adduma jaarsi badhaasa kenniisaaf dhiyaatu adoo lammoo walakkaatti tokkoffaa baay'ee abbaa fi irraa badhaasa uffata dhufeedhaan. Wanti sun dhugaa tattaafiyya. Dheertuu dhuguma dhugaadha jechuun nama jaban natti himatu nama osoo bul'ee mate. Seenaa isaan dheerata akkuma ati dhageette sanii nuti maatiin abbaa keenyaa gara nama obboleeyyanii fi obboleeyyan walumatti nama 23 geenna. 23. Hamaa isheen lakkaa inni meeqan lubbuun jiru dhaa? Lubbuundi jirti. Lubbuundi jira. Nama kana abbaan keenyaa faayidaa barnootaa kanallee nama beeku. Horii keessatti nu dhalee nu horatu malee maatii isaa ijoollee isaa tana keessaa namoonni tokko barnoota akka baratan fedha isaa ture. Kanarra hundaa'ee nama horii jabeessuu danda'u gara horiitti. Nama ammoo barnootaan malee gara mana barnootaa jedhanii obboleeyyan uummatee inni kana kaan mana barnootaatti carraa barnootaa kennanii fi gara mana barnootaa magaalaa ta'anii akka baratan jedhanii akkas barnoota galchani. Anafaa ammoo nama horii jabeessuu tikallee hamjabaa horiin irraan baduu gaafa horii gulbaa horiin quufee galaa jedhanii warra carraa tikaatii fi carraa tikaatii fi carraa horii tissuu horii gula deemuu san warra naa kennanii. Ani immoo yeroon booda haga tissee yeroon booda didadhee mana barnootaa galuu qaba jedhee murteeffadheetuma gale. Dhokadhee. Horii eessa goote? Dhokadhee. Hin badhattee seenaan isaa maarraa akka murteeffadhellee qaba. Waa irra murteeffadhee barnoota galuu qaba. Kanaaf. Maarraa murteeffadhe. Midhaas dhaqqabe. Warra tamaarees har'aasii ta'e. Jechuun namni ani gaafa sanii ijoollee xiqqoo gaafa carraatti horii tissuu naa kennanu horiin kun keetii. Namni tokko warri barate kun mutoo keessaan qabu keeti borullee gaafa an du'ellee keetii naan jedhe abbaan kee. Kanaaf jabeessitis naan jedhe. Duubarra osoo tissuu horiin kun osuma gula deemuu adoo horaan naqu adoo hayaan naqu caammaa dadansaa uffata dadansaa waan babbareeda namni bitanuuf namoonni oolanuuf warra baratu isaan. Abbaan loonii kennan kanaa mati. Abbaan loonii kennan kun kophee iyyuu kadhatee fallee ni argatu gaafii kophee naa bitaa jedhe. Wanni immoo warri barate kanallee ittiin bitan horuma kanaa beektaa. Kanuma gurguruu kan attisitu kana. Kan attisitu kana. Kan yoortaa waayee san soman jedha. Isuma kana kanaaf ilaalee wanti gaafa kan waadaan agalan suni sirrii miti. Kama barate kanaa ta'eeti malee tulleen anaati aan jirtu kophee naa bitaa aan jirtu kophee naa bitaa jechaaf dubbii taate. Hin quuttee. Kanaaf bakka barachuu qabaa murteeffadhe jechuudha. Achi dhokadhee barnoota galee. Dhokadhee butamee qaqqabee qabaratte. Dhokadhee akka galulli carraan naa uume inni joowaa ittiin lafti seenna horsite bulaadha mana barnootaa irraa fagoo warri macarraa barlama warri carraa. Eedi gooro. Gooro doolaa gara gadiiti. Warra hokkuu kana. Hokkuu yaa. Nu amma horii keessa jirra. Horii keessa jira. Warri immoo carraa barnootaa argate kun immoo magaalaa galchan. Magaala jiraatee barata. Harqallu. Addeen an jiru isaa ammoo horii kana dhiisee mana barnootaa magaala dhaqee barachuu hin danda'u. Akka carraa dhaabbati Save the Children jedhamu wayii dhufee ollaa qe'oonaan maqee ta'e santi mana barnootaa ka ganna itti baratan nu ijaaran. Bona nu achi hin ta'in hiyyaana horii gula yaana. Horii lafa bisaan qadduuf lafa marra qadduun barbaadna waan ta'eef naannoo qe'ee santi ka deebinu ganna. Ganna immoo mana barnootaa ganna ijoollee horsii bulaa itti barattu nu ijaaranii achi gula dhokadhee mana barnootaa sangali. Deettira immoo aananuma fa'a haati tiyyana deeggarti akan tamaa. Kanaaf aananuma fa'a gurguranii dhadhuma fa'a gurguranii deettira dhosaan naa bitanii gannallee waan ta'eef yabbiif okee haammaa gaafa deemu dhaqee baradhee okee akka haamee dhufe sa'aatii 6tti okee hangalaa jechuudha.
Innaa barattooti gara manaa galanu ati immoo karaa gorattee okee haamee gala. Ammallee obboleessi kiyya jira kaa irra dhala. Inni illee carraa kana dhaqqabe. Carraa tikaa kana dhaqqabe. Maybe inni illee akkuma kiyya diidatee barnoota galee yeroo sana jechuun yeroo tokko tokko horii kana isa kenna. Inni jidduu sana an deemee barnoota dhasan dhaqee deebi'a. Kiyya qe'uma keessa waan ta'eef wanni godha. Bifa saniin babbaratnee haga kutaa 5 kutaa 4 achuma fitee aduu abbaan kiyya quban qabaatiin jechuudha. Haadha tiyya malee nama tokko quban qabu kutaa 4 achi fitee kutaa 5 achi hin jirtu. Mana barnoota mootummaa kana jirti jechuudha. Achi galuu qaba. Kanaaf achi deemee galmaa'e. Gaafa galmaa'u dhagee amma gaafa magaalaan dhagee galmaa'u dhagee abbaan keenya dhagee jennaani garuun dhaquu dhiisaa jigeetu horii kiyya deebi'aa. Ati mirtiilee jigeetu deebi'a gara horii. Duuba gaafa kanaan warra iskoolarshiippii miila kaan nu bira yaa'e kaani dabilii dhaadhaa dhufee kutaa 5 dhaqqabe isaan mara. Kutaa 5 dhaqqabe. Hedduu isaanii. Obboleeyyan uummatii warra iskoolarshiippiidhaan warra carraa barnoota argatee magaalaa gale kaan kutaa dabilii dhadhaa dhufee poolisii wayii qaba beektaa waggaa tokkotti wanni lama baratuu qabdi. Yeroo ta'e hin jirti waan kana barannee dhufee dhaqqabee itti manii jennaan hin jigaa jigeetu barnoota horii kiyya deebi'ee rakkoo hin qabu maan baratee amma asii dhufe jedhanii nyaan jedhe. Ijoolleen immoo obboleeyyan tiyyatu illee amma carraa barnoota argatisuun tokkofuma baati mana barnootaa keessa. Haga kana abbaa keenyaa waliin argu. Waggaa ganaa abbaan dhagarre. Hin dhagarre yoonni dhufu illee. Horii garuu numa dhagarta. Horiin tissa. Horiin tissa. Yeroo inni nu bira dhufu jalaa dhufadha. Jalumaa mimmiliqa yoonni dhufu bakka biraa bula. Akkasuma tetti'aa jechuudha. Si jeessa naan jedhe. Asin dhaggini naan jedhe atta seereera. Si jeessa dubbitii didde. Anaa fedhee du'a baqadhe. Yeroo dhumaatti akka wal dhagarta. Amma inuma jigaa jechaa ta'aniif siin jedhe. An dhufee barnoota kan kutaa 5 galee kutaa 5 kaanti warra tokkoffaa bahu kaan guma injifadhee tokkoffaa fayyadu. Warruma tokkoffaa bahu warra iskoolarshiippii gara harqalloo dhufe kana irra tokkoffaa bahe. Tokkoffaa bahe. Yoona akkamiin dhagarta warra faayida. Amma gaafa cufa mana barnootaa kan cufa mana barnootaa hin jiraamate gaafa kana waan ta'anii ijoolleen obboleeyyan tiyyaatuun kutaa 4 jirtullee 5 jirtullee bakka hin jiru sana jirtullee tanaan dura jirtullee jirti. Tammaan abbaa keenyaatu jirtu. Hundi sadarkaa tokkoffaa bayan. Kanaaf maan jedhanii maatiin ijoolleen isaanii tokkoffaa baatu maatiin moodeliin isaanumatti badhaasa ijoollee isaaniitiif kennanii manni barnoota akkasuma. Fuuldura yaaman. Anamma abbaa kiyyaa si jeessa waan naan jedhe baqataa ture. Kanaaf guyyaa kana biyya keessa jirra. Goddo illee duwweedha. Akka tokkoffaa baate beektaati. Tokkoffaa baay'ee jedhanii gaafa na yaaman dhaqee badhaasarraa fudhee. Kutaa 4 shanaffaa qabee adoolaa culuqqee bu'uuraa jennaan ati culuqquma bu'uurarraa fudhatte. Dhaqee fudhadhe. Maal siin jedhee abbaan gaafa gala. Amma naan jenne achi uummata guyyaa cufansa mana barnootaati maatii baay'ee jira barattoota baay'ee nama guddaa jira mire badhaasa naa kenne badhaasa kaarraa ennaa bahe immoo dhiisee deemee hin turre itti dhaga'amte fakkaatti. Hin deeme gaafa kaardii maalii kana fudhannee ijoolleen natta erge koottuu yaamaa jedhe. Yaamaa jedhee na yaante ijoolleen obboleeyyanummaan xiyyatannee isa inni eeyyama kenneeftuun na yaante. Warra iskoolarshiippii kanaatti yaama abbaan si yaama godhe. Na yaame. Anamma nama waggaa meeqaa isa baqataa ture. Yaametti dhufee taa'e naan jedhe na teessisee waan akkana fakkaata waan akkana fakkaattu naan jedhe. Waan itti gorte gariin gahuu na fakkaata. Anammoo jallichaa muti jalluu ta'e sanatti fitee hin beeku. Jalluun tun jalluu sanatti hin baane deebi'ee hin beeku. Na diddeebi. Kanaaf si eebbisee jira. Boba se tufadhe si eebbise barnoota kee baradhu. Achi kaatee eeyyama isaatii itti fuufte. Barnoota kee baradhu. Ammoo haga ammaa ifi dandeettee barattee dhutte. Anna hedduu barsiisuu qaba. Ifi dandee baradhu. Ati nama an fedhii xiyyaa galchee moti. Iskoolarshiippii warra waliin ta'e uummatni tuufi hin jedhe. Achiin fuuta akkan ta'e jedhate. Hin baradhe amma rakkoon. Itti fuuftee. Itti baradhee galata waaqaa yuunivarsiitii eegamaanii. Yuunivarsiitii isa baratte. Armaya baradhee. Chaalenjiin jiraatullee rakkinni jiraatullee
Itti keessa waadaa dhogeessa seeraati. Dhugaa dubbataaf. Akkana kun Baradheera. marti keessanuu akkana ta'aa itti karoorfadhaati waa itti gortan san galmaan ga'a jechuuf qophiin ta'e nadhaa tuni. Dakiyaa egaa haga ammaa wanni dubbanne waan dadansaa qofa seenaa dudduubee keetirraa gadansaa barannee jirra. Kanaaf mijuu poodkaastiin immoo waan akkanaa kanarraa hojjeta. Mee da'atota teennaanii mijuu poodkaastiin tun gargaara isinirraa barbaaddi. Mijuu poodkaastiin qaburuu mashiitii itti naayi. Mijuun kaayoo qabdi. Akkuma maqaa isiitiifuu mijuu. Mijuun mijuu dhalootaati. Mijuu yaadaati. Mijuu quufaati. Mijuu araaraati. Mijuun mijuu eenyuufuyyuu mijamtu. Eenyuufuyyuu gumaata akkasiin teessu abdii qabna. Kanaaf mijuu ilaalchaa, mijuu yaadaa, mijuu aadaa, mijuu hubannaa, mijuu barnootaa karaa kanaan hordoftanii akka irraa dhageeffattan maqaa soddaa kiyyaa boruu mashiitii fi maqaa miidiyaa mijuutiin hundi keessanuu miidiyaa kana hordofaa. YouTube isaallee, Facebook isaallee, social media YouTube kana hundumaa dhaqaatii subscribe godhaa, hordofaa, aadaa baradhaa, wal barsiisaa, wal utubaa yaadaan mijuu haa goonuutii. Mijuu dhalootaa haa goonuutii jechuu barbaada. Ulfaadho galata badhaasoogi. Ayyee ulfaadhaa isinis. Ayyee qophiin teenya taga ammaa hordofaa turtanii kabajamtoota maatii mijuu poodkaastiin qophii tanaaf waan kana fakkaatan yennaa maraa qabatee torbaanii isinii dhiyaata. Qophiin tun immoo akka isin addaan hin cinne akkuma asii keessummootatti martinuu waamicha naa godhaa turan isinillee dhuttanii waamicha kan owwaattanii kaatanii mijuu poodkaastii subscribe gootanii share gootanii like gootanii mallattoo bilbilaallee immoo akkana qubaan tuttanii kaatanii akka inni isin bira ga'u gootanii gurbaa sa'aa mijaa nama mijaa jettanii akkanatti eebbichaan barbaada. Natta eebbisaatii nallee subscribe naa godhaasii akka mijuu poodkaastiin nama hunda bira ga'u naa godhaasiniin jedha. Waan waliin turtaniif galata guddaa qaddanii mijuu poodkaastiin itti fufaa waan hawaasummaa irraa hojjetaa waan dinagdee irraa hojjetaa akkanumallee immoo seenaa namoota dhuunfaa asiif finnee ebilii waan kana nu gaafadhanna isin jettan waliin yaannee gaafanna isin akka qophiin tun jennaa mara isin bira dhaqqadduuf waa amma isin hin jenne kana godhaati itti aansa ammoo oomisha keessanii fi tajaajila keessanillee kuwaasi beesfadhaati akka inni bira ga'u godha. Facebook qannaa, TikTok qannaa akkanumallee immoo YouTube illee qannaa waan ta'eef karaa kana sadiiniin mijuu poodkaast cinaa dhaabbadhaa waan waliin turtaniif galata guddaa qaddanii ulfaadha.